Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kallatti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa gaafine ogeeyyii fayyaa kaasan deebii hin arganne mootummaan gaafilee ogeeyyii fayyaa kanaaf deebii waan kennullee yookaan kennuuf deemullee kan hin fakkaanne akka ta'ee fi kanarraa ka'uun ogeeyyiin fayyaa gara lagannaa guututti seenuu fi akka akeekkachiisan odeeffannoon nu gahee jira dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu Finfinnee yookaan immoo kiiloona 4 haala nageenyaa sodaachisaa jala galuun isii himamaa jira. Haalli nageenya biyyattii rakkoo walxaxaa keessa galuu walqabatee kiiloona 4 raafamaa fi sodaa hamaa jala galuu irraa kan ka'e Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 irratti waraanni kuufamuu akka qabu marii gaggeeffameen itti walii galuun dhagahamee jira dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun itti aanu haalli nageenya kaaba biyyattii yaaddoo hamaa jala kan gale ta'uu fi akkasumas mootummaan federaalaatii fi TPLF wal doorsisuuf wal akeekkachiisuuf bira dabranii gara tarkaanfitti waan ce'uu hedan haalli fakkaatu mul'ataa jira jechuudhaan yaaddoon hamaan akka uumamaa jiru ibsamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajji ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lagannaan ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran itti fufee jira. Gaafiin ogeeyyii fayyaa har'as deebii hin arganne. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaati yeroo tokko akka waan rakkoon hin jirretti dubbatamaa yeroo tokko immoo rakkoo muraasa jechuudhaan gadi qabuun kan mul'ataa jirudha. Gara biraatiin immoo mootummaan mindaan wacaan dabalamu hin jiru. Yoo hojjettan hojjedhaa wacaan qaamni mindaanuu dabalsiisu hin jiru. Yoo barbaanne daballa jechuudhaan dubbatuun kan mul'ate. Gara biraatiin immoo doorsifni reebichaa fi hidhaan bakkoota garaagaratti hammaataa jiraachuu maddeen himaa jiru. Gochoonni kunneen humnoota mootummaatiin raawwatamaa kan jiru akka ta'ee fi kun immoo baay'ee akka isaan yaachisaa jiru ogeeyyiin fayyaa bakkoota garaagaraa irraa dubbataa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee ministeerri fayyaa ibsa baasee jira. Ibsi ministeerri fayyaa baasee akka ibsutti bakka hundatti hospitaalli hundi banaadha. Wanti uumame hin jiru. Rakkoon hin jiru ta'ullee warri muraasni yookaan immoo qaamolee muraasni wayii gufuu uumuuf yaalaa kan jiran ni jiru. Kan ammoo mootummaan tarkaanfii ni fudhata jedha. Akkasumas ogeeyyiin fayyaa hojii lagatan hojiitti akka deebi'an akeekkachiisee jira. Obsi mootummaa hanga qaba jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa lagannaan hojii damee fayyaa keessatti raawwatamu seeraan dhoorkaa ta'uu kan eere ogeeyyiin fayyaa mormii hojii dhaabuu gartokkee irratti hirmaatanii fi akeekkachiisa cimaa kennee jira. Akkasumas ogeessota fayyaa kan hojiitti deebi'uu didan seeraan kan isaan gaafachiisu ta'us ibsee jira. Gama ogeeyyii fayyaatiin immoo ijjannoon isaan qaban cimee itti fufee jira. Gaafiin kennanuuf hin deebine taanaan wiixata dhufurraa jalqabee gara lagannaa guututti seenuuf akka deeman ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Amnesty International lagannaa hojii kanaan wal qabatee ogeeyyii fayyaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hidhaman hatantamaan akka gadi dhiifaman gaafatee jira. Akka guutuu biyyattiitti hanga ammaatti ogeeyyiin fayyaa 78 hidhanii mana hidhaa jiraachuunis beekamee jira. Akkasumas immoo gaafileen ogeeyyii fayyaa ifaa fi burjaajii kan hin qabne ta'uu isaanii miseensi waldaa haakimoota Oromiyaa Dr. Nuraddiin Lukkee himee jira. Gaafileen ogeeyyiin fayyaa dhiyeessan immoo gara siyaasaa harkisuunis sirrii akka hin taane himee jira. Akkasumas Dr. Nuraddiin Lukkee gaafilee ijoo ogeeyyii fayyaa 12 fuula feesbuuka isaanii irratti tartiibessanii jiru. Isaanis tokkoffaa dabalii mindaa madaalawaa fi qixa sirrii ta'e, lammaffaa kaffaltii onnachiiftuu haala haqa qabeessa ta'een fooyya'e, sadaffaa deeggarsa geejjiba, afraffaa kaffaltii sa'aatii hojii dabalataa guutuu kan ta'ee fi akkasumas yeroo isaa eeggate, shanaffaa haala hojii nageenya qabu kabajaa fi deeggarsa malu, akkasumas uwwisa inshuraansii fayyaa mana jireenyaa yookaan immoo lafa mana jireenyaa argachuu, haala barumsaa mijataa ta'e akkasumas kan kana fakkaatan jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee qaamoleen garaagaraatii fi abbootiin siyaasaa akkasumas hayyoonni gaafilee kanaaf deebi'uu qaba. Kanaaf immoo mootummaan haala tasgabbaa'aa ta'een hojjettoota kana wajjin yookaan ogeeyyii kana wajjin marii gaggeessuun rakkoo jiru furuu qaba jechuudhaan
yaada kennanii jiru. Kana hin taane taanaan rakkoo hamatu biyyattitti as deema jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqaan baha Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kan qaamaatiif kan lubbuu jechuudha. Injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Baha Oromiyaa lixa Harargee haleellaa komaandoo milishaa fi akkasumas caasaalee waraana mootummaa kan biroo irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduummoo akka maduun adabe odeeffannoon nu geettee jirti. Dabalata oduu kanaa yeroo itti aanu qabannee kan dhufnu ta'a. Achuma lixa Harargee aanaa Hancaaritti waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 14/2025 haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Aanaa Hancaare ganda miidhagduu iddoo addaa caffaa jedhamtutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen torba addunyaa kanarraa godaansisee 5 madoodhaan adabuu beeksisee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u aanaa Adaa Bargaatti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen loltoota mootummaa hedduu harkaan qabee jira. Akkasumas hedduu madeessuun hedduuma addunyaa kanarraa godaansisuun injifannoo walitti fufaadhaan yookaan fufteedhaan argataa turu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee yeroo itti aanu qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa caamsaa 14/2025 aanaa Yaamaa Galii ganda Burqaa Xajjoo bakka addaa Amuruu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa halkan mooratti itti seenuun irratti raawwateen 2 addunyaa kanarraa godaansisee kan biroo immoo madeessuun kanaafan immoo mooricha keessa yaasuun baqachiisuu odeeffannoon gara sirna nu ga'e ibsee jira. Baha Shaggar aanota garaagaraa keessatti qonnaan bulaan boqqolloo akka hin facaafne mootummaan PP akka daangesse yookaan akka dhoogge dhagahamee jira. Baha Shaggar aanaa Liiban Cuqqaallaa aanaa Booraa fi akkasumas aanaa Dugdatti waraana bilisummaa Oromootu dahoo godhata jechuudhaan mootummaan orruu isaa qonnaan bulaan akka boqqolloo hin facaafne dhoorguudhaan rakkoof akka saaxilaa jiru jiraattonni himanii jiru. Akka qonnaan bulaan tokko yaada kennan jedhanitti maqaa waraana bilisummaa Oromootu dahoo godhata jedhuun qonnaan bulaan keenya beelaaf akka saaxilamu hojii hojjetamaa jiru malee boqqolloo facaasuun yaada mootummaan PP jedhuun kan waliin qabanne akka ta'e himanii jiru. Sababni isaas waraanni bilisummaa Oromoo yeroo boqqolloon faca'ee hin jirrettis sochii isaa taasisaa ture. Boqqolloon faca'ee faca'uu baate kan waraana bilisummaa Oromoo sochii dhoggu miti jechuudhaan yaada kennanii jiru. Mootummaan hojii misoomaa irratti qonnaan bulaa gargaaruu osoo qabu akka hin misoomsine daangessuun rakkoodha jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u mootummaanis kana hubatuudhaan dhimma hojii qonnaan bulaa keessa harka fudhatu akka qabu gaafatanii jiru. Yoo kun hin taane taate immoo mootummaan itti yaadee uummata beelessuu fi beelan dadhabsiisuu fi cabsuu fi hojii hojjetamaa jiru akka ta'etti laalla jechuudhaan akkasumas beela akka meeshaa waraanatitti nurratti fayyadamuu fi nurratti hojjetamaa jira jedhanii jiru. Warroota jaalsanyiifaa waliin karaa nagaatiin mootummatti harka kennatan irratti haleellaa raawwatameen lubbuu dhabanii jiru. Warroota mootummatti karaa nagaatiin harka kennatan irratti yeroo garaagaraatii fi bakkoota garaagaraatti takkaan haleellaa irratti raawwatamuun hedduun isaanii lubbuu dhabanii jiru. Haaluma kanaan namoota 2 irratti magaalaa Mugar keessaa gadi baasuun irratti raawwatameen lubbuu isaanii dhabanii jiru. Waraana bilisummaa Oromootti ajjeese jechuudhaan gama mootummaatti ibsi kan kenname yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo rakkoo kana keessaa ani harka hin qabu jechuudhaan haalee jira. Oduun itti aanu Finfinneen muddamsuu hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Mootummaan humna waraanaa hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa hir'isuudhaan gara kaaba Itoophiyaatti fe'aa jira jedhamee jira. Gara biraatiin immoo marii irratti yookaan marii taasifame irratti magaalaan Finfinnee eegumsii fi ittisni cimaan taasifamuu fi akka qabu walii akka irratti galan dhagahamee jira. Akka odeeffannoon keessoo isaaniitii baate ibsitutti marii irratti mariin taasifame Finfinneen alatti haalli jiru akkaan cimaallee yoo ta'u taate Finfinnee irratti akkaan cimuu akka qabanii fi yookaan cichuu akka qaban irratti walii galanii jiru jedhamee jira.
haalli kutaalee biyyattii biraa akka carraa isaanii haa ta'ani. Finfinneen garuu haala amansiisaa ta'een nu harkatti jiraachuu qabdi jechuudhaan yoo xiqqaate kallattii hundaan reediyeesii kiiloomeetira 100 irratti yookaan fageenya kiiloomeetira 100 irratti humni waraanaa guddaan kuufamuu akka qabu odeeffannoon keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Walgahii gaggeessan irratti ajandaa marii guddaa kan ta'e tokko dhimma intarneetiiti. Intarneetiin akkaan isaan jeeqaa akka jiru walii amanuudhaan maal godhu akka qaban yeroo irratti mari'atan garee lamatti qoodamuun isaanii dhagahamee jira. Gareen kun haa cufamu kan jedhuu fi gareen kun immoo hin cufamu kan jedhu yoo ta'u yeroodhaaf irratti walii galuu dadhabuudhaan dhimma kana yookaan ajandaa kana akka bulfatan dhagahamee jira. Walumaa galatti kiiloon afur raafamaa fi akkasumas sodaa hamaa jala galuun isii beekamee jira. Oduun itti aanu ONLF boordii filannoo Itoophiyaatii fi mootummaa PP naannoo Somaalee himatee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa TPLF'n paartii siyaasaa irraa erga harqeen booda fuula isaa gara ONLF waan deeffate fakkaata jetti oduun gara sirraa nu dhaqqabde. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden ONLF hooggansi boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa mootummaa PP naannoo Somaalee waliin walii tumsuun karaa qindaa'aa ta'een duula bal'aa ONLF irratti banuuf paarticha bittinneessuu fi dhuunfatuuf shira mootummaan qindaa'e narratti gaggeessaa jiran jechuudhaan himatee jira. Dhaabdichitti dabaluunis gidduu seentummaan mootummaa kun waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa federaalaa waliin mallattaa'e balaaf saaxiluu qofa osoo hin taane itti yaadamee paarticha gara wal dhabdee hidhannootti dhiibaa jiru jechuudhaan akeekkachiisee jira. Akkasumas duulli qindaa'aan paarticha irratti raawwataa jiru kun maqaa dhaabbichaa xureessuun mootummaa federaalaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteesse hojiirra oolchuu dhabuun dadhabbina isaa dhoksuuf kan kaayyeeffate jedhee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettedha. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen haalli nageenya kaaba Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa seenuun himamee jira. Mootummaan federaalaatii fi TPLF waldura dhaabbannaan isaanii cimee gara waldorsisuutti seenanii jiru. Waldorsisuu bira illee dabre gara tarkaanfitti waan ce'u fakkaata. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa haala nageenya kaaba Itoophiyaa jiru ilaalchisee taasiseen gara waraanaatti akka seenuu danda'u akeekee jira. Akka inni jedhetti TPLF'n boordiin filannoo fudhatama yoo dhabsiise dhaaba seera qabeessa yoo hin taasifne yookaan hin jenneen filannoo irratti hirmaatuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e kallattiidhaan gara waraanaa seenuu dandeenya jedhee jira. TPLF'nis gama isaatiin eenyuufuu hin jilbifadhu jechuudhaan waraanaaf qopheessaa akka jiruu fi humna guddaa gara daangaatti kuusaa akka jiru akkasumas dahannoo qotatuudhaan haala deemaa jiru hordofaa akka jiru odeeffannoon gama sirraa bahaa jiru ibsaa jira. Mootummalleen gama isaatti humna waraanaa hedduu bakkoota garaagaraa irraa kaasuudhaan gara kaaba Itoophiyaa fe'aa akka jirus odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa baane kan agarsiisaa jiranidha. Hundaafuu waan ta'u oollee bullee kan arginu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoodha. Haga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.